waan gurgurtu kanatti fufii hedduu si galatoomfadha waan nu yaamtee arraan kana gartee hoota manni kiyya sin barbaadani jettee waan nu yaamteef galatoom fira kiyya thank you si galatoom baay'ee galatoom. Aruusichi hin dubbatu ree obbo Kadiir isinillee dubbadha akkana kanaa dubbatani. Abshir ayyee tole. Eshi. Dhaabbanni namaa nu cinqu jira. Akkamii ati? Nagaa alhamdulillah. Wajjin akkamitti jirta gammachuu akkamii keessa jirta mee gabaabinnumaan Jechuun ibiddaas azaabaas bara suman beene sodaanna. akkana. Irra baay'ee isaanii ammaan tana bultii kana sun beene sodaatanii akka azaabaatti dheessu jira. Warroottan sodaatee dheessu ture san keessaa takkaan ture. Ammaan tana immoo jannata san arkeetis hin beeku ni nawwa ture. Amma garuu jireenya kiyya keessatti jannata keessaan jira jechuun addunyaa irratti. Masha Allah tabaarakallah. Mee atii fi Roozan jalqaba irratti isin haadha manaatiif abbaa manaa ta'uuf maaltu sababa isinii ta'e akka ijoolleen labanaa kana miseenjara moo iimoodha moo isnaapchaatidha moo feesbuuka moo firooma qabdan moo hiriyoota keessatti wal beeka moo atii fi Roozan wal barachuuf maaltu sababa isinii ta'e? Jalqaba akkamiin wal bartan? Waan garteetu kan nyaata taasoo fira kiraan. Dhiifama Dr. Asli. Wantoota baay'ee jira ammaan tana gara miidiyaatiin wanni waa'ee seenaa keenyaa wanni dubbachuun barbaanneef takka karaa bareedaa ta'een karaa bifa addaatiin garteemi. Gama yuutuubaatiin dhufnee yuutuuba keenya banannee jira. Yuutuuba keenya san irratti gama intarviitiin isaa ta'u karaa fadheetti isaa ta'u Abbaan fira interviyu nu godhe. namnummaan fadhee waa ta'u intarvii nu godhee gara miidiyaa keenyaa karaa yuutuuba keenyaatiin maxxansuudhaaf waan yaada akkasii qabnuu fi irra baay'ee namaa koomantii keenyaatti waliin fudhachuudhaaf gama yuutuubaatiin ammoo deemanii gaafii fadhannu gaafachuu ni danda'anna. Baay'ee amma nama kuma kanatu isin laalaara mee hawaasa keessan maal godhuufii yaaddan maal isinirraa baratan yuutuubii keessa irratti maal eegatanii fayyadu akka tan iccitiidha awwaala gurbaan poolitikanyaa waraana ture. Yuutuuba keenya irratti waan baay'ee yaadnee jira. Waan hedduu jechuudha. Oromoo qofaa osoo hin ta'in ilmuma namaa kanaa waan ni fayyada jennee gama keenyaan nuti ammaan tana wanni addaa kagoon hin jiru. Bultuma jaarre. Bultiin nuti jaarre immoo ka shariyaa irraa takkiidha immoo shariyaa keessaan waan addaan baan hin jiru. An akka kiyyatti numaan namni na dinqisifachuu caalaa ifin dinqisifadha numaan. Ufumaa keetii yoo dinqisiifattaan. Kanaafuu ifin dinqisifadha likmatti. Okay. Bareeda. Adde Roozaati ati yoo uummata akkatti jaalatee welkaam Roozaa teenya siin jedhee ufitti si qabee akkatti kumaataman torbaan keessa foloowarii dila kana si galche 120 wayi yoo dogoggoruu baadhe tokkoon 60 tokkoon 20 wayi karaa yuutuubitti karaa tiktookii abbaa manaa keetiin karaa keetiin si hordofaa jiru amma sa'aa kana isin bira kan jiru malee as nama 11 taa'ee isin ilaalaa nama 11 jechuun already aanaa tokko hin ta'a amma isin ilaalaa jiru kun jechuudha. Uummata akkasi jaalatee ufissi fudhatee guyyaa torbaan guyyaa 10 keessa akka wanti waliin guddateetti si jaalatu kana maal dhaamsa qabdaaf? Wanni dhaamsa qabuuf galatooma dursinee galatoomaa jennaan. Kan jaalatus kan jibbullee itti jaanee galatoomaa jennaan. Immoo wanni isaanii qabnu takka yoo jiraatte goota kanaaf bishaan dhugaa. Wanni takka yoo jiraatte wantallee nu yaaman interviiwullee bakka adda addaati Addis Ababaa irraa nu yaaman tikeetallee bitadhee beekee deemuuf ka'eetiin jira. Immoo obbo gartee akka faamiliitti anaa jaarsa kiyyaa faamilii keenyaa waliin teenyee itti yaadnu wanta kana eega gooneefu eega gartee namni kan nu jaalatee namni gartee kan arrabsus ni garra
because gaafii qaban saniif nu arrabsan gaafii hedduu qaban nuuf akka gaafii hedduu nu qaban garee jira gaafii hedduu ta'e isaan garaa dhukkubsite kamataa dhukkubsitee jira beekte gaafii san deebisuudhaaf idda gartee miidiyaa biraarratti miidiyaa meeqaan miidiyaa sanarra ba'ee iddaan ibsuuf ani yuutuub baradhee yuutuub irratti isaanii ibsaa yuutuub kiyyakanii gaafii qaban namni jedhama kataban gaafii sanarra abbaan fadhammas atis as yoo taate interviyuu na goote yuutuub kiyyarra naamatas atis na godhuu dandeessi mirga qabdi anis yuutuub kiyyaan dhufu arsigatta jirti gaafiin tanya hedduu kaa gaafii takka lamaa miti beete gaafii hedduudha saniif abbaan fadhe interviyuu nu godhee yoo nu maxxanse yuutuub keenyarratti ni godhamnaaf akkasittiin ta'uu singoonuu yoo kajaan taate akkasittiin tikeeta egaan bitane dhiisee jechuudha saniif gaafii kana gaafii isaan naa qaban kana karaa yuutuub kiyyaatiin dhufanii achi jalanni katabatan gaafii naa qaban san katabatan gaafii nama hedduutu jira beete takka takkaan lama anaaf ijaarsa isteediyoos ni qabna bakka itti interviyuu godhamuus ni qabna isteediyoo mataa keenyaa ni qabna teenyee takka takkaan akka gartee muuvii appisootii qabu nagare muuvii appisootii qabu muuvii appisootii miqaxxaraa kan juusan akkasitti teenyee himnaaf jechuudha daqiiqa 20 torbaan irraa gotakka. Yuutuubii keessa irratti mana dhayyamtan jechuudha. Humna jabnu yuutuub keenya irra yoo nu maxxansan ni ayyamna interviyuu nu godhu uummata akka rakkinan qabu garuu yuutuub keenya dura nu maxxansuu qaban. Galatoomi maki. Amma kan irra jirru kun pilaatfoormii tiktookiti. Tiktookii kanarratti immoo namni lama gamaa gamana gisee walitti dhufe geemii wal jitabatee abbaan mooyatee waan barbaade wal adaba gaafii haa taatu jaalala walii ibsu haa taatu jaarsarraa miila dhiquu haa taatu jaartirraa miila dhiquu haa taatu roomaantikii haa taatu xindi fakkeenyaaf maalillee rakkoon qabu yoo isin namoota jaartin tiyyan jirti yoo isin miila dhiqi jettan yoo isin kiisingii godhatan roomaantikii godhatan godhaa gaafii namni waan barbaade gaafii afaanii ta'an fofokkattuu qabne wal adaba amma isinillee xindiidhaanullee xindiidhaa eegata intervii guddoo sadiddan geemii taphannee yoo isin namoota waan barbaadan waan isinii godhuu qabu waan feetan adabdan yoo ani mootu akka carraa ta'ee ka isin mo'adhu ta'ee yoo waan uummanni kiyya fedhu waan ufii fedhu isin adabe hoo waan guddaa miti jechuutu rooma sakkeen afaanuma takkaaf lamaati waan ta'e. Waa hunda ni adabamna garuu adabni hin feene waan gartee interviyuu nu godhaasan adabamuun fa'a. Qasanii ala waan fadhini adabamu. Qasanii alii waan fadhini adabamu. Haa waan interviyuu jechuun the history waa'ee history seenaa ilaallata ingiliffa lamaati waan ingilizanyaa kana beeku interviyuu bakkeenyaaf the history no kun immootu adabbiin soofanii jedhama ingiliffaan argitee waan bashannanaaf fi adaba. Waan bashannanaa rokkiran qabu. Yalla let's family are you ready? Amma akkas godhama. Jarri amma haadha dheeraa sanii dide akka dokumantiititti qopheeffatee waan gadhiifatu barbaadaniif didan isin galee amma yaadni jira naa ta'eera. By the way namni seenaa ofii bifa dokumantiitiin kaameraa babbareedan nama kaameramaanii bareedan waraabbatee idiit godhatee yuutuub chaanaalii mataa isaatirra bu'aa bayii keessa darbe kaayachuun ariifno yaada kee hin deeggara yuutuub chaanaalii isii baayoo isii jala seenaa roozaa inda kadii jedhaa sabskiraayib godhaa fi achirratti eegani kun bareeda. Amma adabbii gaggabaabaa adabna waan ta'eef yoo dandeenye mo'anne kaamucha yoo isillee naftaan waan ta'eef jala naftaan biyyoon yalla naftaan ta'uu malaa ofitti nun dhiisan waan nuti ofitti nun dhiisan fakkaatu achirraa naruudha garuu we will try with Doche. Yeah, okay. Based on this ishii. Again, let's go. Bakka diimtuu santu qiyyaara dura nu oolchi.